Namichi yoo silaale ijji isaa bakka gara bahaa laaltu bakka waan gara lixaa laaluu jiru fakkaattu kun akka nama quraana beekuutti asii qabatee waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo haasa'u nama quraana beeku fakkaata. Namichi kun dachirra jiraachuuf hora dachiitiin wal dhabee jira. Samirra jiraachuufis rabbii ol'aaniinis wal dhabee jira. Murtiin silaa ansiif dabarsu fannifamtee masqalarratti du'uu qabda. Garuu yoo si fannifne hoolonni keessan arrallee abdoon cubbuu keenyaaf doyyanii akka hoolichaatitti si waaqessu waan taateef jecha furmaanni kee mana hidhaatitti hidhamtee jireenya gaarii jiraachuudha. إسلام اللي واجبته وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط المستقيم. إني قياك قياماتف ملكتاجر إنه إيسا إيسا قرآن كيسا يسوس ملك كان إيجاتاجر كريستوس DBA غفرون أبدين أمن توتا يسوس ملي محمد اسمه ماريان اسمه. Namichi yoo silaale ijji isaa bakka gara bahaa laaltu bakka waan gara lixaa laaluu jiru fakkaattu kun quraana asii qabatee waan quraana keessa hin jirre haasawaa akka jiru beekamaadha jechuudha. Quraana irraa waa'ee Yesuus Kiristoos akka inni karaa ta'e akka inni jireenya ta'e nu barsiisaa jira. Aayata inni amma dubbachaa jiru keessatti suuraa Zuhruuf suuraa 43ffaa aaya 60 takka irratti وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. Yesuus Kiristoos yookaan Ciisaan ilmi Maariyaam gaafa dhufe inni mallattoolee qiyaamarraa yeroo inni dhufe qiyaamaan dhihaachuu isii hin shakkinaa jira. Wattabi'uuni haadha siraaxan mustaqiim. Waan rabbi irraa isinittiin dhufe keessatti na hordofaa isa kanaatu karaa qajeelaadhaa jira. Waan hubachuu qabdan jechi kun Yesuus Kiristoos dhufee nuun jechuu jira osoo hin taane jecha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee Yesuus Kiristoos timbiitii yookaan mul'ata fuuldura mudachuuf taa'u nuuf himutti jira. Inni dhimma guyyaa qiyaamaatiif mallattoo ta'uu nuti musliimtonni dhibbaan dhibbatti amanna. Akka inni jechaa jirutti musliimtota birattis karaan jireenyi Yesuus Kiristoos qofa jechaa jira. Nuti Yesuus Kiristoos karaa yookaan jireenya gara abbaa nama geessuu miti jennee falmaan jirru. Garuu Israa'elootaa fi uummata murtaa'aa yeroo sanii qofaaf. Yesuus Kiristoos Israa'eloota iyyuu guutuu isaaniitiif hin ergamne. Warreen kararraa yookaan mana Israa'elii badan duwwaaf jedhe. Warra kararraa badani malee Israa'eloota guutuuf hin ergamne. Akka nama quraana beekuutti asii qabatee waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo haasa'u nama quraana beeku fakkaata. Garuu aayaatuma isatti aanu haa laallu. Inni suuraa 43ffaa aayaa 60 takka nuuf fide. Mee 63ffaan maal jaa waliin haa laallu. Walammaa jaa'a Ciisaa bilbayyinaati. Ciisaan ilmi Maariyaam gara uummata isaatitti ragaa ifa bahateen rabbi irraa yeroo dhufe qaala akkas isaaniin jedhe. Ani dhugumatti beekumsa ogummaa guutuu ta'een rabbi ol'aan irraa isinitti ergamee dhufe. Garii waan isin keessatti wal dhabdanii ifa isinii godhuuf jecha. Allah yookaan waaqa keessan sodaadhaa. Qajeelfaman isinittiin dhufeenis na hordofaa jedhe. Yesuus Kiristoos akkuma haleessu wangeela keessa barsiisaa irrallee barsiisu jira. Maaltu yakka ta'e waaqummaa isaa himu jira. Aayinni itti aanu yookaan aayan 64ffaan akkas jedha. Inna Allaha huwa rabbii wa rabbukum fattaqullaha wa atii'uun haadha siraata mustaqiim. Allahan waaqa kootii fi waaqa keessan. Isa sodaadhaa ana hordofaa naaf ajajamaa jechuudha. Maaltu bade? Namichi kun yeroo hedduu quraana qoma qabatee akkuma isin agartan uffata aadaa yookaan shaa'ira islaamaa mul'isu kaayyatee waan baay'ee dalagaa jira miidiyaa kana gubbatti. Namichi kun dachirra jiraachuuf hora dachiitiin wal dhabee jira. Samirra jiraachuufis rabbii ol'aaniinis wal dhabee jira. Waaqarra jiraachuu hin danda'u, lafarra jiraachuu hin danda'u. Murtiin silaa ansiif dabarsu fannifamtee masqalarratti du'uu qabda. Garuu yoo si fannifne hoolonni keessan arrallee abdoon cubbuu keenyaaf doyyanii akka hoolichaatitti si waaqessu waan taateef jecha furmaanni kee mana hidhaatitti hidhamtee jireenya gaarii jiraachuudha. Yoo dhaabbatte dhaabbadhu, yoo dhaabbachuu baatte kutaa takka 2 3 hanga miidiyaa kanarraa galtutti ani itti fufuuf qophiidha. Wassalaamu alaikum.